Yooyaa harka funee hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa kudha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Egaa akkuma beekamu ayyuu keenyaatiin sheekni maal akka jedhe qabadheen yaadhee viidiyoo kana walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Inni ilaallaa jechuudha. jalqaba gartee ani waan baay'eedhaan shakkechuudha. Intaloota gartee nama waatti godhe moo yookaan immoo gartee baxaraanummaadha moo yookaan immoo quufa moo waan baay'eedhaan shakkana jechuudha. Garuu walumaa galatti isheen gartee paaspoortii ishidha abadan hin deebisuuf jee hangamatti gaa hin beekne baharaanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota subraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin barakaatu. Waa'ee gartee ayyuutu wal qabatee viidiyoo ani gartee sheekha bira geessee wal qabatee jechuudha. Namoonni hedduun gartee gaaffii adda addaa dhiyeessaa jiranii wanni kun sobaa hajuus ni jira dhugumatti gartee ayyuun miidhamtee jirti namni juus ni jira namni gartee yaada gartee isaa akkatti fakkaate hannaa jiraachuu garuu asirratti dhugaa jirtu isiniif qabadhatiin jira hanga dhumatti hin hojjun tura viidiyoo laashar godha namoonni gartee yaasu biraa sabskiraayib godhatii maayitaadha akkasuma immoo gartee waa'ee gartee sedii wal qabatee Sayidoon gartee Yaman deemee achumatti gartee hafee jiraachuu. Achirratti illee Sayidoon gartee miidhaa guddaatu irra gaa jira. Rabbiin gartee isa dandamachiisaa jira. Rabbiin gartee isa baasaa jira. Biyya Yaman deemee lubbuu isaa gartee halaaquudhaaf, summii nyaachisuudhaaf, marzii gartee obaasuudhaaf waan garagaraatti saayibottanummaan isaa jechuudha. Shamarran jechuudha. Waan hin taane gartee irratti oofaa jiran jechuudha. Kana wal qabatee waan jirtu dhugaadha. Ani gartee ayyuu akka obboleetti jechuudha. Ammallee gartee akka amaanaatti maaliif obboleettiin qabaa, haadhaan qabaa. Ani gartee nama jarjaru miti. Hin jarjaru jechuudha. Yeroo hundaa gartee nama jarjaru miti. Maaliif nama tokko gartee amala isaa yoon bare amala isaa gartee barraan anas ta'e na biraallee waan taane amala isaa barraan akka gartee amala isaatti jechuudha. Osoo gartee hin aarree osoo gartee mufattee gartee jalantee waan biraa keessa hin galle wajjin deemta jechuudha. Amma ayyuu dhugaadha namni gartee ayyuun tuffattee jirti akka namaan goone maan dhootee lafa hin darbine maal jenne jechuudha. Sanii miti maaliif ayyuu amma balleessitii ammaan tana gartee boochee dhiifama gaafatti yaasuu gartee wayi dhiifamatee boochee jechuudha. Waan qabdu fiddee kalas yaasuu bara gartee akkanaan ta'e maaloodha xaragate jechuudha. Maaliif qalbiin sidhaa keessi qulqulluudha. Yeroo arte immoo bungate jechuudha. Maaliif rakkina sidhaa gartee yeroo gartee haajaa qabdu rakkina sidhaa dhuftee natti himatti. Kana jechuun maaliif akka obboleessaatti gartee waan hin garitti dhiyaadhuuf jechuudha. Waan garteen amantuuf jechuudha. Kanaaf anis amala sidhaan hin beekaaf ni hubadhaaf. Silaasoo gartee nama biraa bira deemtee hin dubbattu. Irra fagaatti wajjin gartee waan qabdu wajjin sheeruun godhatu jechuudha. Saniif isinis gartee akka obboleettii waan dhiyaatuuf waan gartee anarraa abdii qabduuf yeroo gartee waa isi rakkisee dhuftee gartee fiidee natti himatti yeroo gartee waajjinis gartee na fiidee jechuudha. Kuni kana ani takkara lamarraa iyyuu gartee nin gorsaa sadoollee gartee numaan gorsaa ani immoo rakkina sidhaa gartee waan hin gartee hubadhee jiru jecha tana durallee jechuudha akkuma qofa dangaa sheekha bira gartee akkaan geessu itti himin ture sheekha bira deemallee gartee qoricha geessee hin ture. Kana gartee deebi'aa haasawwan feesu sossobee sheekha bira geessin ture jechuudha. Yeroo gartee sheekha bira geessu akka isin godhattee agartan kan sirbaa waan baay'ee dhaasute jechuudha. Amma gaasirratti haasawwan gaarii miti. Hanga tokko gartee viidiyoo isin gadhiisan jira. Waan tokkollee gartee irraa muree hanga tokko muraasa jechuudha isin gadhiisan jira jechuudha. Maaliif gartee nuti gartee hashakkane intaloota gartee nama waatti godhe moo baxraanummaadha moo ni jira miti waan baay'ee shakkana jira jechuudha. Akkuma gartan gaaf fudhatiin gartee sossobee sheekha bira geessee yeroon sheekha bira geessu duraan gartee harkaan fiidee jechuudha. Yeroo gartee alatti jechuudha. Yeroon sheekha bira geessu caal jettee teessee maatu akka gartee nama naamusa qabu teessee yeroo gartee naafeessiin gartee ala wajjin jirru harkaan gartee jechuudha. Yoo xiqqishuma gartee waan gartee wanni ijee harkaan gartee kana dhoote jechuudha. Garuu guyyaa gartee sheekha bira ol naqu caal jettee naamusaan taa'aa turte
isheen gartee qoricha godhee fi waa hundaa jechuudha. Akkuma gartee gaa viidiyoo irratti agartanii sirbi na godhaa maal na godhaa jetti. Walumaa galatti amman tana haala nagaa keessa jirti jechuudha. Jalqaba gartee ani waan baay'eedhaan shakke jechuudha. Intaloota gartee nama waatti godhe moo yookaan immoo gartee baxaraanummaadha moo yookaan immoo quufa moo waan baay'eedhaan shakke jechuudha. Garuu walumaa galatti isheen gartee ija namaatii fi haadhotuudha. Ammas cinqati jechuudha. Cinqati dhiphina sammuu namni gartee yeroo gartee dhiphinni gartee ifi baay'isee hin hafan gartee sammuu tana gartee danfitee gubaan baate dhukkuba biraatti taate jechuudha. Amma gaa walumaa galatti isheen gartee ija namaatii maal jee qoricha gartee isin dibattuu fi dhuudu kanneen fi jiraachuu. Anallee gartee qoricha kana gartee naamusaan gartee seeraan tasgabbiidhaan gartee akka fudhatu itti himeen jira. Harmeensidhaa gartee bira geessee harmeensidhaa gartee akka gartee qorichisan gartee seeraan akka isiin gartee fudhachiiftu naamusaan gartee akka isiin fudhachiiftu itti himeen jiraachuudha. Ammaan tana ayyuun gartee haala gaarii jirti. Alhamdulillah xiqqoo jennee gaammas yoo gartee jijjiirama gartee bareedaa yoo agartee fuudhee gartee shafa bira deebisaa jechuudha. Ayyuun yeroo gartee waa balleessite yeroo gartee na aarsite boodarra yaassu an gartee si malee homaan qabu akka obboleessaatti illee shuman qabaa maal jettee jechuudha ifama gaafate jechuudha. Ifama gaafatti ani gartee amala siidhaan hin beeku fitti naaru yoon gartee teerallee hogguma san gartee irraan kutaaf jechuudha. Nama tokko gartee kabeetu kaamala isaa beetu sinaarsu nama gartee tonkolii yaaduutu siyaasa jechuudha. Ayyuun gartee garaan qabdu miskiina ni jira mitire akkuma gartee maraatuudha sani gartee garaan sidha qulqulluudha. Saniif waan irra laalamuun qabu walumaa galatti intala shamaraati dhahee maaliin godhame miskiina ifuu gartee sammuu ishee taate dhaawamte dhiphinni sammuudhaatu isii miidhee jira. Yaanni gartee hin taaneewu isii miidhaa jira. Saniif tana gartee dhahee yookaan immoo tumee waan inni gartee isii godhuun qabu. Walumaa galatti ayyuu ittiin ariinaadha. Du'aa godhaaf fidhaa rabbi haa fayyisu. Qoricha isiin fudhatte kana booda immoo sheekatti deebisee yoo gartee wayyaa taate jechuudha. Sheekatti deebisee waan jiru gartee isin biraan gahuun kiyyaa afaan qabu jechuudha. Namoonni gartee tokko gartee ayyuun gartee ni sobdii diraamaadhaa ni sobdii jettan immoo taa akkanan jinaadha. Rabbi gartee isin mudin maaliifi bakka rabbiin isin dhaabu hin beetan waan gartee isin mudataa hin beetan jechuudha. Maaliif wanni kun gartee akka xabaa isin fakkaachuu mala garuu dhiphina sammuuti taa jinniin gartee takkallee gartee jinniin xiqqoollee gartee seenuu malte jechuudha. Ijji namaa bari marziidha ijummaa namaatu jechuudha. Saniif wanni jiraama jirti jechuudha. Xiqqaatullee gartee wanni jiraama jirti isin ammoo sobaa diraamaadhaa hin jeenaa. Dhugumatti waa'ee seedooti wal qabatee waan baay'ee nama yaachisu jira. Innis maali? Seedoon gartee dhimmi gartee inni asii deemeef hin milkooyne jechuudha. Waan biraa